har'a immoo maallutti agarsiisuu deemtaa naan jechuun keessan hin oolu gatii isaa dhumarratti dhaggeeffadhaa viidiyoo ilaalaa xumuraatii isiniin jechuun barbaada. Kunoo konfertii moo maal jedhani an algaa libsii man jedhaa isinii footoo isaa ilaaltanii yookaan immoo viidiyoo keessatti ilaaltanii maqaa isaa beekuu hin dandeessu. Konfertii yookaan immoo algaa libsiitti beekanii narkaa baddigaa beekadhaala. Kunoo haala kana fakkaatuun mucayyoo dhaadheen gadda mucayyoo tokko biteennaan isheen tokkos naa bituu qabda malee naan jettee viidiyoo irratti argite jechuudha. Anaaf illee naa bituu qabda kan akkana naan jettee birri natti ergattee jennaan bitee fi gaafan galuuni si biraa fudhadhaa si bira naafa taa'u ollaa kaa'ii tokko tokkoon inni jalaa babbaafachaa deemaa. Naan jettee birri natti ergattee bitee fi kunoo haala kana fakkaatuun kuni tiraasii isaati. Tiraasii ishee xiqqoodha kun. Carqii keessaan qaba. Carqii guddaa isaa immoo itti hodhisiifachuu hin dandeessi isa keessa jirtu sana. Laa kunoo argitanii keessa jirti. Inni guddichi isin jira. Kun immoo algaa libsii isa jalaa hafamuudha. Keessaa babaasee isin argisiisa tokko tokkoon baay'ee namatti tola baqa dhugaa rabbii tokkoffaadha. Baay'ee bareedaadha jechuudha. Laa kun immoo bittee keessa gashatti gaa tiraasii isaati. Carqii isaati kun bittee keessa gashuu hin dandeessi jechuudha. Kunoo guddaadha akkuma isin argitanii baay'ee lallaafaa dhugaa rabbii nan nama qabbaneessa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Kunoo warri barbaadanis bitachuu hin dandeessu. Mucayyoonneen gaddan viidiyoo waraabeen nan baay'ee tokko jaallatte laman iyyuu fudhadha naan jettee turte. Tokko immoo ji'a sattaan irratti naa bittaa naan jettee jala jalaan babaafachaa deema naan jettee. Kunoo tiraasii lama qabaa jechuudha. Walumaa galatti ishee xiqqoodhaa fi isa gurguddaa 4 jechuudha. 4 jechuun kun immoo laa kunoosuma mana madaamii keessaa hafnu waan nama dhibu jechuudha. Inni biyya kana keessatti hojjetame amma sariin kan kootiifa kanan qabu akkasitti laastiqiin siree yeroo itti hafamu nyaggodheen qabu. Amma na rakkisa yeroo tokko tokko irraa baba'ee jechuudha kan kooyyuu. Maaliif laastiqiin qabu laama kuni laastikii qaba. Gaara uffanni biyya alaa jechuun immoo kanumaan beekamaa jechuudha. Amma kuni kan biyya alaati kan biyya keessaa miti. Algaa libsiin kuni kan biyya alaati malee kan biyya keessaa miti. Amma kan biyya alaa argitanii jirtu miti yeroo itti madaamotaa haftan laastikii qaba gaafa isin haftan ishee jalaa sanaa nyaggootee qabatti siree jechuudha nama rakkisu. Amma kan keenya kun ganaa firaashii ol qabdee keessa sussuutta. Kan biyya keessaati natti fakkaata isin bitadhe kan kootiin beektu dhiyoo yeroo jalqaba galee viidiyoo waraabeen jira. Inni kan biyya keessaatti keessa gaggashitu malee laastikiin qabu kun amma laastikii qaba gaafa haftuu namatti tolaa jechuudha dhugaa rabbii baay'ee tokko bareedaadha. Hedduu lallaafaadha sanu lallaafaadha bishaan dhugaa rabbii bakka nama qabbaneessa gaafa rafan nama hin cinqu nama hin cicciniinu nama maaliin jedhu baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Harkaa lafa buuteennaan fuudhaara. Viidiyoo immoo mucaa qonnaa waraabuutti jira. Kunoo algaalee mintiniisa. Sirriitti akka isiniif galuuf jedhanii akka argitaniif mucayyoon illee asumaan ilaallatu lubbuu asumaan ilaalladhu maqaa ishee illee hin beeku dhugaa rabbii narkaa badee dhugaa rabbii ijoollee baay'eetu viidiyoo nu waraabechaa deemee dhaqee waraabaa ijoollee baay'eedha jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu fi viidiyoo seeraawwan waraaba meeshaa fa'aa kana fa'aa waan akka burcuqqoo fa'aa shinii minaa rakabootii fa'aa kana fa'aa nu waraabedhanii deemee waraabama laala kun keessa isaatii. Baay'ee bareeda gaafa algaarra bu'e jechuudha dhugaa rabbiin shaallaan illee booddee nan bitadha siree gosa guddicha irratti siree isa kanarratti hin ta'u kun baay'ee xiqqoodha sireetti isheen kun yeroo seemaa nama tokko ceebsituudha. Siree gosa guddaa irratti nan bitadhaan dhugaa rabbii hankanaan qabu. Dhugaa dubbachuu fi hankanaan qaban iyyuu nan bitadhaan shaallaa rabbiidhee hedduu bareeda dhugaa rabbii hedduu nama hawwata bakka nan si qabbaneessa gaafa tuffattee raftu baay'ee ulfaata ishii waan nama dhibu. Kun akkuma argitan keessaa yaasu itti deebisuu isaan dhiba dhugaa rabbii itti deebisuu isaan dhiba nan sodaadhe dhugaa gaddiiguu ciraasee gaddiiguu nan sodaadhe jechuudha. Kun akkasumatti ilaalaa dheetanii isin argisiisan kun ola dachaasuun isaayyuu na dhibe hedduu na dhibe dhugaa rabbiin harkaa bade. Kanaaf gaafa mucayyoon galtu diinnee isin argisiifneetu walii qabne dachaafne keessa keenya ka'a yookaan immoo mana mucayyoo deemee argaa isheerraa fi siree isheerraa afee isin argisiisa. Dhugaa rabbii malee hedduu tokko bareeda hedduu tokko namatti tola kunoo dadachaasee fi deebisaa jira. Kunoo maqaan isaa tiraasii isaas deebisuufiitti jira jechuudha itti bitatte kana safara isaatiin itti bitatte jechuudha. Tiraasii intiniisa suma keessa galchan sana maqaan ishee maali gogoraa maal jedhamti hin beeku dhugaa rabbii maqaasee
isa yeroo galtu ismaa'otti bitatti kunootti deddeebisaaf hin jira diigee isinuma argisiisuuf mucayyoon isitti gammaddu dheetani kan hin diigee kan mucayyoo dheengaddaa ariitiin itti ta'e hin diinne kana hin diigee laalaa ishee kana laa isheen itti bitatti jedhedha. Laamma kana itti qayyaruu dandeessi. Kun amma isheen keessa jirtu kuni foormii dhumaaf keessa kaa'an malee jabaattuu miti laaftuudha jechuudha. Garuu yoo nafa taa'u jettee sin taa'u hojjisiifattis ofiiseetiitti hojjisiifatti jabaataasaa jechuudha. Garuu kanaan taa'es rakkoon qabuun bareeddilaa kunoo argitanii ishee kanan beektu mana rabaatti. Araboonni waan akkasii qabummaa kan koo kun ilaasuma lammanii qaba malee inni kun foorjiidha dhiisaa. Inni kan kooti kun foorjiidha. Kun orjinaala dhugaa rabbii eessaa walitti dhufaana koo waluun argu malee amma kan koo inni gora kana fa'uun qabu wasan immoo dhugaa rabbii nama cicciniin otoo sitti agarsiisa nama cicciniin hin beektu maali hin beektu shaakkataa wayiiti kun amma lallaaftuudha. Hedduu bareeddii jechuudha. Saniif ijoolleen barbaaddanii bitachuu dandeessu, ajajachuu dandeessu jechuudha. Kun haala kanaan ijoolleetti agarsiisa. Na waraabiin jedhaanii mucaa gootiini mucaan isaa gammaddu jedheetanii akkasitti waraabaa jira. Haala kanaanii waan isin dhibbulaa peestaalii isa lafatti irraanfadheen ganaa immoo baneetti deebisa. Peestaalii isaa sana wanti ni keessaa ba'e tiraasii kana keessaa fi ishee jala afan maal jedhamti isheen ijoo ishee jala afan sana jalaa ba'ee jechuudha. Maqaa isheen harkaa badde dhiifama gaa ishee laammafumaa akka itti gadi dhufeetti ziippii isaatti deebisan laakkan itti guuteeru dhugaa rabbi seeraan hin dachaafne maaliif na dhibe hedduu guddaadha hedduu bareedaadha hedduu guddaadha. Bakka yabbuudhuma immoo bakka waama gaashaati kun dhugaa rabbi achii kotottanii baattanii galuurraa asii bibbitachuu wayyaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gatiinsaa amma isinitti himaa. Gatiinsaa 16,000 dheengadda isinitti meen ture 16,000 jedhee waan isin dhibu namtichi jechuudhaan dheengadda tokkorraa bitee maallaan jedha hin dabalinaan jedheetu hin kaa'e ol fuudhee kana cumaan dambanyaadha nuti dheengadda isasii binneedheeni naa kenne malee dhugaa rabbii hin dabale markaattoodhaa 18,000 galee naan jedhe markaattoodhaa iyyuu 18,000 galee hin gurguru naan jedhee naan kadhadhee bite asuma keessaayyuu saruma kanaa tokkittiima kanaa jechuudha iddoo biraatii 18,000 malee inni didan dhugaa rabbii gaafuma jalqabaa sanaa jechuudha kana dambanyaa godhadheetan naqe malee kanaafuu viidiyoo barbaaddan isiniif waraabaa akkasumas waan bitachuu barbaaddanii amanamummaadhaanii birrii natti ergattanii kun bukkee isinii kaa'u nan rakkoon qabu na bira taa'ee gaafa galtan dhuftanii fudhachuu isiniif ta'a. Isiniin jedhe yookaan immoo bakka boolee sanatti kottu nu barbaadinaan jettanii achitti abaaboo isinii qabadde dhufeellee isin fuudhee isin simadhaa rakkoon tokkoyyuu hin jiru yaaddanaa haadha keessanii isiniin jedha ilmaan tiyyaa. Kanaaf iyyuu waan rakkattanii waan barbaadden na gaafadhaa akka obboleettii keessaniitti warroonni nama isin simatan illee hin qabne lafa bultanii fa'aa birrii nyaatamtan fa'aa namni isin saamuu fa'aa yoo jiraate an dhufeen isin fuudha rakkoon tokkoyyuu hin jiru nan sodaatinaas ni. Akkasii viidiyoon koo kana fakkaata waan dhaggeeffattanii fi guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada adaraa keessanii. Mucayyoon tokko amma baay'ee boossi dhugaa rabbi zim jedhee namatti birrii ergee meeshaa naa biti jedheeni birrii damoosa 6 lamaatti ergadhee na kaadde naan jette wallaahi wanta akkasii sirrii miti rabbiin irraa gaafata waan duniyaa kanaati wanta dachee gadiiti waan ta'eef mucayyoon sun baay'ee tokko bu'aa jirti dhugaa rabbii ammallee soofaa naa bittanaan jettee jirti. Inshallah viidiyoo isaa isiniif waraabaan isiniin jedha akkasii waan dhaggeeffattanii fi guddaa tokko galatoomaa ulfaadhaa yoo isinitti tole immoo laayikii sheerii naaf godhaa isiniin jechuun barbaada baay'ee.